Harkafuuni asham akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota televiizyinii FIB qophiin ispoortii FIB keenyaa har'aa jalqabeeti kan jiru. Akkuma baratamee qophii ispoortii FIB keenyaatiin immoo ispoortii biyya keessaaf biyya alaa xiyyeeffannoo biraan irratti marii taasisaa kan waliin turu ta'a. Istuudiyoo keessa kan si waliin turu ani jireenyaa dinqisaa fi ashannaa fi darajii ogeessi teeknikaa keenyaa Oliyaad Badhaasaa waliin turtii taasisna. Hamma xumura qophii keenyaatti waliin turaas ni jenna. Eessayyuu hin deemina. Sportiin FIB immoo ispoortii biyya keessaa arganne waa'ee garee biyyaalessaa Itoophiyaa tapha chaan marsaa xumuraaf garee biyyaalessaa Rwaandaa waliin taasisuuf tapha madaallii gahumsaa hagayya 12 fi hagayya 14 Stadiyoomii Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti taasifamee kan jiru. Gabaabsinee waa'ee kanaa waan ilaallu jira. Waa'ee Getaanee Kabbadee wajjin wal qabatee waan kaasnee ilaallu jira. Taphataan kun taphataa walqixxeeti. Walqixxee keessa ture jedhameeti kan jiru. Gara alaatiiwwan liigoonni Awurooppaa gurguddoon jaallatamoon torban lamaffaa isaaniitiin deebi'anii dhufaniiti kan jiran. Seerii A torban kanaatiin kan jalqabamu ta'a. Dabalataanis La Liga liigiin warra Speenis torban kanaatiin jalqaba. Dhimmoota kana wajjin wal qabsiisnee kan waliin ilaalaa turta. Hamma xumura qophii keenyaatti kan yuuntaniif isin affeerra. Ashuu akkam? Jirta. Gara dhimmoota keenyaatti taasisu dhugaa dhimmoota keenya yoo jalqabnu biyya keessaa dhimmoota muraasa arganneeti kan jiru. Gareen biyyaalessaa Itoophiyaa tapha gulaallii waancaa chaan marsaa xumuraatiin garee biyyaalessaa Rwaandaa waliin akka taasisuun beekama. Tapha kanaaf tapha madaallii gahumsaa garee biyyaalessaa Ugaandaa waliin taphachuuf murteessaniiti kan jiran. Waa'ee kana ilaaluun haa jalqabnu. Waancaa chaaniitiin gareen biyyaalessaa Itoophiyaa kanaan dura Sudaan kibbaatiin injifatee gara marsaatti aanutti Rwaandaa waliin kan taphatudha kan ta'u. Tapha Rwaandaa bira hin gahin dura tapha madaallii gahumsaa Ugaandaa waliin tapha taasisuuf qabateeti kan jiru. Innis hagayyaa 12-14 dirree Adaamaa Saayinsii fi Teekinooloojii keessatti akka isaan taphatanidha kan qabamee jiru. Kana waliin wal qabsiisee gareen biyyaalessaa Itoophiyaa dhimmi gahumsa isaa irratti hojjechuuf qabatee jiru tattaaffachaa jiru gaariidha. Amansiisaadha jennee kaasuun ni danda'ama. Kanumaan Ugaandaanis akkasuma chaan irratti tapha waan qabduuf tapha sana taphachuuf isheenis akkasuma gahumsa ishee madaalachuuf garee biyyaalessaa Itoophiyaa waliin tapha isheen taasiftus garee biyyaalessaa Ugaandaafis garee biyyaalessaa Itoophiyaafis gaarummaa qabaatee jiree kaasuun. Lamaaniyyuu isaaniin fayyada. Tapha jalqabaa gareen biyyaalessaa Itoophiyaa hagayya 20 Taanzaaniyaa Stadiyoomii Beenjaamin Mkaapaadha kan garee biyyaalessaa Rwaandaa waliin taasisu. Gaan tapha chaan marsaa xumuraa kanaatiin gareen biyyaalessaa Itoophiyaa gahumsa isaa of madaaluuf sadarkaa kamiirra jira. Sochiin taphattoota keenyaa gahumsiif jabinni qaama isaanii akkamiidha hojii garee irratti maaltu jira kan jedhu ilaaluuf garee biyyaalessaa Ugaandaa waliin Stadiyoomii Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa irratti hagayya 12 fi hagayya 14 tapha taasisuu dhameeti kan jiru. Garaagarummaa guyyaa lama gidduutti gareen biyyaalessaa Ugaandaas leenjisaa Qiddus Giyoorgis duraaniitiin akka durfamuun beekama. Isaanis garee biyyaalessaa Taanzaaniyaa waliin taphabu isaanis tapha gulaallii waancaa chaan marsaa xumuraatiin jechaadha. Gareewwan biyyaalessaa lamaaniif gaariidha waan fakkaatu. Waa'ee Getaanee Kabbadaa taadhimu. Getaanee Kabbadaa taphataa sarara fuulduraa walqixxee akka ta'e beekama. Taphataa kana kanaan dura Qiddus Giyoorgis keessattis hin beekna. Dadabiit waliinis wayita tokko shaampiyoonii akka ta'e yaadanna. Gara Afrikaa kibbaas deemee biidveestiifis taphatee akka ture yaadatama. Ka'umsi isaa kibba ture. Diillaa Hawaasaas keessa ture. Taphataan kun walqixxee gadhiisuun gara Faasiil gara raayyaa ittisaatti deemee jedhamaa ture. Amma kilabicha waliin turaa jedhameeti kan jiru waa'ee kanaas waan tokko. Taphataan kun erga Qiddus Giyoorgis irraatii gara walqixxeetti deeme homaa nu shakkisiisu taphataa murteessaa kilaba kanaatti jechuun ni danda'ama. Galchiiwwan taphattoota galchiiwwan hedduu lakkoofsan waliin yeroo inni dorgomaa ture ergineera walqixxee. Akka Abubakar Naasir fa'aa waliin walqixa qabaataniiti kan isaan xumuran. Kana jechuun walqixxeef hagam barbaachisaa akka ta'e gaaffiin qabu taphataan kun walqixxeef taphataa baay'ee barbaachisaadha. Liigii biraa kilaba biraa yoo makamettis kilaba sanaafis barbaachisummaan isaa amma kana homa shakkiin kaasu garuu Qiddus Giyoorgis walqixxeen taphataa kanarraati taphattoota kanaan dura waliin taphate waliin akkasuma leenjisaan haaraa dhufe kunis taphataa kanaan ni barbaadu taanaan haala isaaniif ta'uutiin itti fayyadamuu danda'u taanaan taphattoota kana kilaba kanaaf bu'aa qabeessummaan isaa olaanaadha jedhamuu ni danda'ama. Taphataan kun dhimmi inni amala walii wal qabate garee biyyaalessaa Itoophiyaa keessaa bahee akkuma jirutti ta'e garuu kilaba sanaaf faayidaa olaanaa akka buusuu danda'a jedhamee galchiiwwan lakkoofsaa waan jiruuf galchiiwwan yeroo isaan dhabanitti galchiiwwan kan argatan gara Getaanee Kabbadee haga ta'ee jirutti taphataan kun kilaba kanaatiif barbaachisummaan isaa olaanaadha jechuun ni danda'ama. Qiddus Giyoorgis keessattis taphataa gaarii akka ta'e yaadatama garuu dhimma disiipiliinii yookiin immoo dhimma naamusaa wajjin wal qabatee ture
kilabicha gadhiisee gara walqixxee deemuuf kan murteesse. Walqixxee keessa yeroo ture gabara darbee ture waggaa tokko kilabicha waliin kan ture kontiraataa waggaa lamaa ture kan kilabicha waliin wal mallatteesse. Leenjisaa walqixxee duraanii kan ta'e yeroo ammaa kanatti buna Itoophiyaa leenjisuutti argaman Tamasgeen Daanaa ture taphataa kana kan mallatteessifatan. Amma garuu Tamasgeen Daanaanis kilabicha waliin adda beeti kan jiru Gabra Kiristoos Biiraaraadha walqixxeetiin kan leenjisuuf bara kana hojii leenjisummaa garichaa fudhatee kan jiru. Kana amma bara dorgommii kanaatiin taphattoota haaraa gargarichaatti fidan illee qabu. Taphattoota haaraa gargarichaatti fidan kanallee isa gaafachaati jedhani. Haa dhufu abaluun haa dhufu green light yookiin immoo Sembraza hojii gaggeessaa tiimii skaawutingii garii tokko qabatanii jaada fayyadamaa kan itti gaafatamummaa lama kennanii tokkoffaa dursaa taphattoota garichaa akka ta'e beekama taphataa garichaati dabalataan immoo hojii fo'annaa skaawutingii tiimii keessas galu waan garii fakkaata taphattoonni amma gara garichaatti dhufan Gabra Kiristoos Biiraaraan isa waliin mari'achaa abaluun taphataan kun akkuma beekamu muuxannoo olaanaadha kan qabu garii biyyaalessa Itoophiyaa keessatti taphattoota yeroo dheeraa taphatan keessaatti Shimallis Baqqalee waliin wal bukkee qabdee taphataa maqaa dha'uu dandeessudha. Akkasumallee liigii Itoophiyaa keessatti akkumatti sila kaaftee Dadabiit wajjiniin waancaa injifateera. Qidus Goorgis waliin baroota baay'ee dabarseera. Hawaasa akkasuma kilaboota baay'ee keessatti muuxannoo olaanaa qaba. Muuxannoo kana immoo taphattoota kaaniif sheer gochaa qoodaa kilaba kanaatiif fayyadamummaan isaa olaanaadha ammas dhimma biraa karaa gaarummaa karaa tokkootiin ilaaluu dandeessa taphataan kun taphataa dirree irratti qofa taphatee galchiin lakkoofsuu fi tajaajila sarara argattu karaa biraa akka muuxannootiinis akka gorsaattis taphataa kanarraa argachuu danda'a. Gabra Kiristoos Biiraaraanis kilaba kana ijaaruu kana barbaadu isarratti hundaa'anii sochii taphataa kanarratti hundaa'anii waan jedhu kaasanii dubbataniiti kan jiran kabajamtoota daawwattoota televezyiinii FIB hordofaa kan jirtan qophii ispoortii FIB'ti. Dhimma ispoortii biyya keessaaf biyya alaa irratti bal'inaan marii taasisaa kan jiru. Turtii bara yerootti deemnu dhimma ispoortii alaatii argannetti kan deemnu ta'a. Nu waliin tura eessayyuu hin deemina. Ispoortiin FIB akka tufeetti kan jiru kabajamtoota daawwattoota televezyiinii FIB gara dhimmoota baargamaa arganitti yeroo ceenu Pirimeer Liigiin Ingiliz torban lammaffaa isaatiin deebi'ee dhufeetti kan jiru. Torban jalqabaatiin qabxiiwwan ajaa'ibsiisoo dinqisiisoo hedduu argineeti kan ture. Hashuu Laaliigaan illee torban kanaan jalqabama. Serie Anis jalqabama. Bundesliigaan torban lammaffaatiin tufa. Liigii warra Faransaayis torban lammaffaatiin tufa. Liigota gurguddoo Awurooppaa shanan jedhaman keessaati sadii torbee darbee ture kan jalqabanii. Torbee kanaatiin immoo lamaan warri hafan kan itti dabalaman ta'u liigii La Liigaa fi akkasuma Serie A liigeen jalqabamuyyuu kanaan duranis torbee kanaan dura torbee darbe Bundesliigaa fi Premier League waliin kan isaan jalqabanii. Premier League irraa kaasnee yoo ilaalle kilaboonni torbee lammaffaa tapha lammaffaa isaati kan isaan taphatanii kanaan dura dogoggoroota torbee jalqabaatiin agarsiisan kilaboonni gurguddaa kanneen akka Liverpool dogoggora sana irra deebi'u jedhamee eegamu haala biraatiin injifatee qabxii qooddatanii haa ba'aniyyuu malee qabxiin isaan ittiin argatan amma kanaan booda dhimma dorgommiiti dhimma waancaaf morkachuudha waan ta'eef Liverpool taphattoota kanaan dura isa barbaachisan yeroodhaan gara garee isaatti filateera. Bara kanarratti taphattoota sadiidha kan gara garichaatti jijjiiree natti fakkaata dogoggoruudhaa baaddee keessumaa taphataan isaan barbaachisu Darwin Nunes jalqaba yeroodhaan kan isaan filatanii akka kilaboota warra akka Manchester United fi Chelsea dhuma jala gahanii wataachaa jiranii miti kilaboonni waancaaf morkataman jedhamanii tilmaaman kun kan akka Manchester City fi Liverpool yeroodhaan kan isaan filatan taphattoota isaan barbaachisan jechuun ni danda'ama. Har'a sa'aatii 8:30 irraa jalqabuun Birmingham Villa Park irratti Aston Villaan Everton waliin taphni isaan taasisaniitiin torban lammaffaa Pirimeer Liigii Ingiliz kan jalqabu. Aston Villaan akka hundi keenya beeknu Steven Gerrardiitiin kan durfamu taphataa seenaa qabeessa Liverpool duraaniif garee biyyaalessaa Ingiliz duraanii akka ta'een beekama. Everton immoo taphataa isa biraa seenaa qabeessa Chelsea duraaniif garee biyyaalessaa Ingiliz lamaan Frank Lampardiitiin kan durfamu beekama. Sa'aatii 8:30 irraa kaasuun walitti dhufu kilaboonni kunniin lamaan tapha torban jalqabaa isaaniitiin injifatamu ture kan jalqabaman. Inumaayyuu namoonni tokko tokko yeroo kaasan waa'ee leejendummaa gaaffii yeroo tokko tokkoon argita ta'ee fi sarara gidduurratti Frank Lampard immoo Steven Gerrard yeroo mirkaa dabarsee taphataa kubbaa miilaa ta'ee gaaffiin jedhu jira. Leenjisaa ta'ee eenyu kan jiru kilabummaa keessatti yoo ilaalte homaa gaaffiin qabu Liverpool waliin Steven Gerrard Champions League injifateera xumuraafis yeroo baay'ee taphateera. Faallaa kana taphataa Champions League irratti yeroo xumuraa kan taphate inni Lampardis yeroo xumuraa tokko Manchester United 2003 fi 2012 irree yeroo isaan Bayern Munich irraa injifatanitti garuu gara Premier League yeroo deemtu
miizana kan kaasu fakkaata Frank Lampard gara leenjisummaatti yoo dhufne ilaalle gara leenjisummaatti dhufne yoo ilaalle Steven Gerrard fi Lampard wal bukkee qabdi ilaalte hanga ammaatti yoo ilaalle milkaa'aadha kan jennu qabxiiwwan isaan sassaabatan irratti hundoofne Steven Gerrard dursummaa qabaachuu danda'an jedhama. Taphattoonni kun lamaan taphattoota sarara gidduu motora turan jechamuun jedhamuun ni danda'ama. Kilaboota taphattoota kana lamaan qabate inumaayyuu Ingiliz waancaa addunyaa injifachuu dadhabuun ishee yeroo baay'ee namootatti gaaffii kaasa. Taphattoota baay'ee shashshaayi ta'an ture yeroo sana kan qabanii inumaayyuu taphattoonni sarara gidduu kun immoo taphattoota qabxii kilabootaaf murteessoo ta'an garee biyyaalessaanii faana garuu uumaa qabxii fooyya'aa galmeessuu waan dadhabneef gaaffiin akkasirra. Gareen biyyaalessaa Ingiliz abaarsa qaba jedhamee yeroo baay'ee kan nama ta'u Wayne Rooney fa'aa David Beckham fa'aa John Terry fa'aa taphattoota hedduu garee sana gite. Teddy Sheringham fa'aa Manchester United keessatti kan beekamu kaasuu dandeenya. Hojii leenjisummaatii yoo ilaalte fakkeenyaaf Steven Gerrard kanaan dura taphataa kubbaa miilaa ta'ee kophee akkuma fanniseen kilaba Scotland Rangers akka leenjisaa ture yaadatama. Turtii waggaa 9 booda waancaa Scottish Cup akka isaan injifataniif isaan gargaareetu kan ture. Inumaayyuu toon injifatameen ture waancaa Scottish Cup yeroo jalqabaaf Rangers kan injifate Celtic darbii akka ta'an hin beekama. Kanaaf alatti hojii lammaffaasaa Dean Smith Aston Villa waliin yeroo adda ba'an gara hojii leenjisummaa Aston Villaatti dhufaniiti kan jiran. Christian Parslov namni jedhamu jira. Kanaan dura Liverpool keessatti hojii gaggeessaa olaanaa boordii keessa akka ture hin beekama. Amma yeroo ammaa kanatti hojii gaggeessaa olaanaa Aston Villaadha. Stevie waliin wal beeku. Stevie immoo dursaa taphattoota Liverpool akka ta'e hin beekama. Kanaan dura waggoottan dheeraaf kaapiteenii yookiin immoo dursaa taphattoota Liverpool ta'uun tajaajileeti kan ture. Itti dhiyeenyaa waan wal beekanii fi taphataan kun hojiin Rangers keessatti hojjeta akkuma ta'e kanaan dura dandeettii gaggeessummaa isaa fi hubannoon kubbaa miilaa inni yeroo Liverpool keessa qabu walitti hidhamuun gara hojii leenjisummaa Aston Villa ta'uuf ta'es kan jiru. Erga Dean Smith hojii leenjisummaa garicharraa gaggeeffames taphataan Steven erga dhufeeti asitti fooyya'insa hedduu agarsiiseeti kan jiru Steven. Aston Villaan tapha biraatiinidha. Agreesiif ta'ee kubbaawwan kilaboota harkaa yeroo fudhatan kallattiitiin dafanii garagalcheetti yeroo isaan deeman argita. Agreesiif ta'anii kubbaawwan deddeeruu fayyadama. Kilaboota England biraaf mataa dhukkubbii ta'aniiti kan isaan jiran. Kubbaawwan dhedheeroo fayyadamu, kubbaawwan qilleensarraan fayyadamu, kubbaawwan isaan fayyadaman kilaboota kaaniif kontrol gochuu hanga dadhabanitti ulfaataadha. Everton faallaa kana Frank Lampard durfamu tapha xumuraawwan torbi 37 kan Premier League keessatti hafe yeroo hadhaawaa ture kan dabarse haa ta'u malee bara kana taphattoota kanneen akka Richarlison fa'aadhaati kan jiru kan moolii wal qabsiise immoo tapha jalqabaa Chelsea waliin taphateen haala nama gaddisiisuun jechuun danda'ama. Qabxii dhibbaatiin kan injifatame Jorginho ture peenaaltiitiin. Beenchii irratti balleessaa Abdullahi Dukooriin raawwateen ture peenaaltii kan argatan. Keessumaa boqonnaa booda sochiin isaan gaggeessaa turan, sochii isaan dirree keessatti agarsiisaa turan kan nama gaddisiisudha. Qabxii qooddatanii bahu yookiin immoo qabxii malee bahuun isaanii jechuun ni danda'ama. Sochii bareedaadha ture kan isa agarsiisanii. Inumaayyuu waa tokko kaasuu Ashley Cole kanaan dura Chelsea keessatti waliin beekan irree gara garii kanaatti fidi yeroo inni garii kana waliin hojjechaa jiru mul'ata bara kana. Sa'aatii keenya faana deemuuf Sa'aatii 11 irraa kaasuun taphoonni garaagaraa 5 hin taasifamu. Sa'aatii wal fakkaataa irratti Arsenal Emirates irratti Leicester City waliin taphata. Brighton Hove Albion torban darbe Manchester United tapha torban jalqabaa sa'aatiin Old Trafford irratti injifate. Sa'aatii 11 irraa kaasuun Newcastle United torban jalqabaatiin galchii 2-2 injifachuun isaa yaadatama. Sa'aatii 11 irratti taphni isaa waliin taasisan eegama. Manchester City Bournemouth kilaba bara kana gara Premier League deebi'ee ol guddate. Cityn torban darbe tapha jalqabaa sa'aatiin galchii 2-2 West Ham Unitedtiin Londonitti malee dirree ofiitiin ala injifachuun isaa yaadatama. Southampton torban jalqabaatiin Tottenham Hotspur garii Antonio Contetiin galchii 4-1 injifatame. Leeds United garii Jose Marsch waliin sa'aatii 11 irraa kaasuun taphni isaan taasisan eegama. Wolverhampton Wanderers sa'aatii 11 irraa kaasuun Fulham kilaba torban darbe Liverpool qabxii gachiisuu yaadatama. Manchester United torban jalqabaatiin dirree isaarratti qabxii gatee Brentford City waliin kan falmatu dirree ofiin ala kan taphatu Manchester United waa'ee Arsenal fi waa'ee Leicester City waan muraasa jennee jalqabnu. Arsenal yoo kaafte bara kana Arsenal jijjiirama guddaadhaan kan inni dhufaa ture bara darbe irraa akkasuma jijjiiramoonni waggaan dabalaa dhufan keessumaa erga Edu Gaspari fi Mikel Arteta wal argataniinas Arsenal jijjiirama guddaadha kan inni kaase akka ijoolleen daa'imaa turte irraati kaatee dhaabbachuu irraati socho'uu gatantaraa socho'u sana booda dhaabbattee deemuudha kan isaan sochiin isaan agarsiisaa turan. Arsenal bara kana Arsenal bara darbe irraati bifa biraatiin kan inni ta'ee dhufaa jiru. Inumaayyuu
barreeffama tokko ilaalaa ture. Arsenaal kanaan shaakala kan isaan hojjechaa turan early goolii akkamittiin akka argachuu qaban bara darbe yoo ilaalte Arsenaal early goolii galchiin isaan irratti lakkaa'ameetiin boodaa ka'anii carraa injifachuu osoo hin taane carraa qixa ta'anii sana booda injifachuu kan isaan yaadaa dhufan. Jalqabni sababni isaa jalqaba galchiiwwan tokko itti galee waan jiruuf sana booda galchii qixxeessitu yoo argatanii booda kan isaan injifannoo yaaduu danda'an. Amma garuu early goolii yoo jedhu daqiiqaawwan 15 dura galchii galchanii sana booda injifannoo sana akkaataa kamiin akka itti fufu jedhu meentaalitii yookiin immoo xiinsammuu biraa qabatanii gara dirreetti akka isaan seenaniif early goolii akka isaan lakkoofsan daqiiqaawwan 15 jalqabaa keessatti gara galchiitti irra deddeebi'anii galchii argachuu irratti akka isaan hojjechaa turan kaasaa turreerra torbii darbee yoo gaafne daqiiqaawwan 15 jalqabaa irratti galchii galchuu haa baatan iyyuu malee amma daqiiqaawwan boqonnaa duraa baay'ee dhiibbaa uumaniiti kan isaan taphachaa turan amma daqiiqaawwan 18 irratti galchii kan galchanii. Kanaaf Arsenaal bara kana immoo gama biraatiin jijjiirama dirree keessatti irree akkasuma dirreen ala taphattoota garaagaraadha garagaraa isaatti fidatee kan jiru taphattoota barbaachisoo jedhaman yeroodhaan kan garagaraa isaatti fidatee ammas yoo dabalata taphattoota garagaraa isaatti fidatu yoo ta'e taphattoota dabalataadha jechuun ni danda'ama. Taphattoonni murteessoo ta'an garagaraa isaatti erga dhufaniif waan jiraniif taphattoonni kana booda dhufan taphattoota filannoo jalqabaa 11 ta'anii dhufan osoo hin taane taphattoota filannoo biraa ta'anii fi dhufanidha. Taphattoota 11 ta'anii gara dirree isaa seenan yeroodhaan fidatee irratti qophaa'eera jechuun ni danda'ama. So kanaaf Arsenaal bara kana waan biraan nutti agarsiisa. Dhimma qabxii fooyya'aa nutti agarsiisa bara darbe irraa jennee nuti kaasnuuf inni biraan isa kana. Gama Leicester Citytiin waan xiqqoo yoon kaasuu barbaade Leicester Citytiin bara kana taphattoota hirmaannaa taphattoota irratti baay'ee gadi bu'eeti kan jiru. Taphattoota garagaraa isaatti kan fide xiqqoodha. Taphattoonni amma hanga yoonaa taphataa karra eegaa yeroo jalqabaatiif garagaraa isaatti fiduufidha tataafi kan gaasisaa jiru. Tiraansferii irratti yookiin immoo ji'oota foddaa jijjiirraa irratti kan hirmaate baay'ee xiqqoodha. Leicester City'n gama biraatiin immoo taphattoonni kanneen akka Maadison kilaboota biraatiin jalaa fudhatamuuf yaaddoo keessasuma jiru ta'eeyyuu amma kana jijjiirraa mataansaa Arsenaalitiin barbaadamaa akka jiru beekama. Sochiin tapha har'aa kanarratti Leicester City waliin agarsiisu illee taphataan kun tarii ija Arsenaal keessa daran akka galu gochuu danda'a waan jedhamu jira. Maaliif sarara gidduutti Arsenaal ammas dabalataan taphataa more of creative ta'ee taphataa muuxannoo qabu akka barbaadu hin beekama. Yuri Telemans immoo raadaara isaanii keessa yeroo dheeraaf akka tures hin beekama. Tarii Yuri Telemans ga'umsa irraa agarsiisu kanaatiin foddaan jijjiirraa taphattootaas waan hin cufameef taphataa kana amma guyyoota hafan kana keessatti ammas deddeebiitiin balbala warra Leicester City rurrukutuun taphataa kana carraa garii isaanitti makachuu qabu waan jedhamu jira. Kana ulaalte garuu Maadison Newcastleinis akkasuma barbaadamaa jira jedhama yeroo baay'ee. Arsenaal amma ulaalte waggoottan dhasdhoota bottaasan Leicester City irra olaantummaa akka qabu beekama. Maayyuu Emirates irratti yeroo Leicester City Arsenaal injifate ani yaadadhu. Yeroo bara waancaa injifatan sanallee yaadatoo ta'eef bara Claudio Ranieriitiin dhufaman tapha dhaqaa galaatiin Arsenaaliitiin qofa ture kan injifataman. Maayyuu galchiiwwan haga 5 itti lakkaa'amu tapha tokkootiin irratti lakkaa'amu. Arsenaal du'aa mate jettee Arsenaal wayituma ga'umsa isaarra hin jirretti illee Leicester City yeroo baay'ee Arsenaal yeroo rakkisuun argitu. Egaan yeroon Leicester City harkatti injifatamu badaa yaadannu maaliif Arsenaal yeroo imala baay'ee ga'umsa gadaan agarsiisaa ture. Unai Emery jalattis yeroo agarsiisu yaadannoon keenya Arsenaal Leicester City yeroo baay'ee qormaataadha. Leicester City injifachuun itti ulfaatu. Mee waa'ee Brentford City fi Manchester United yeroo kaasu Manchester United torban jalqabaatiin dirree isaarratti galchii 2-1 injifatameeti kan ture. Brentford immoo Leicester City waliin galchii 2-2 qixamaa'eeti kan turan. Kilaboota kanneen lamaan taphni isaan taasisan United dirree ofiin ala. Amma torban kana keessatti wanti taphatamaa ture. Torban jalqabaa taphichaatiin qindoominni Mark Freddy fi duuba irrattis Lisandro Martinez fi Harry Maguire agarsiisaa turan gaariin ture jedhamaati kan ture. Ammaati torban kana keessa taphataa isaan barbaadu jedhamanii maqaan dhaamaa ture. Adrian Rabiot ture. Frenkie de Jong yeroo dheeraa barbaadaa turan hin arganne. Taphataan tokkos Arnautovic sarara fuuldura irratti mallatteessifachuu danda'u jedhameeti kan ture. Taphataan kunis kilabicha akka san barbaadne jala muranii deeggartoonni Manchester United dhiibbaa taasisaniitiin taphataan kun gara kilabichaatti kan dhufu jedhameeti kan jiru. Dabalataan immoo yoo ilaalte Anthony Martial tapha pre-season irratti Manchester Unitediif ga'umsa gaarii agarsiisaa ture. Taphataan kun torban jalqabaatiin sababa miidhama keessummeesseef hin taphanne ture. Cristiano Ronaldo illee teessoo jiraarraa ka'eetti taphicha kan taasise. Anyways tarii morkii cimaa waan arginutti fakkaata. Manchester United deebi'ee xiqqoo ishee atleast deeggartoonni dhiibbaa deeggartoota jalaa bahuuf leenjisaan haaraa kunis ofiifis yoo jedhan tapha kanarratti garaagarummaa qabxii dhiphaatiin illee haa ta'u injifachuu waan qaban fakkaata. Erik ten Hag hanga yoonaatti dhiibbaa deeggartootaatiin ala dhiibbaa warra miidiyaarra jiran warra Paul Scholes fi level fa'aa isa hin geenye yeroof waan booda xiqqoo turanii waan irratti jalqaban taphattoonni kun yeroo baay'ee Manchester United haa injifatamu malee leenjistoota irratti kan isaan jecha darbachuun isaanii akkuma beekamu ta'e Manchester United
Erik ten Hagin durfamaa torbee lammaffaa Premier League tapha qabxiitiin kan taphatu. Pre-season irratti gumsa olaanaa ture kan agarsiise. Garuu yeroo chumayyuu Erik ten Hag ammayyuu wantoota baay'ee nuufa wantoota baay'ee sirreessuu dandeenya jedhanii yaada isaan kaasaa turan beekamaadha. Sababni isaa wantoota hir'ina waan baay'ee dirree keessatti waan arganiiruuf taphattoonni kubbaawwan walii kennan irratti pre-season isaa akkureet godhanii kubbaa walii daddabarsuu dadhabuun isaanii tilmaama taphataan tokko bakka argamuu qabu sanatti yeroo kubbaan taphataa tokko biraa harkaa baatutti bakka argamuu sanarratti argamuu dhabuun isaanirree rakkina guddaa akka Manchester United keessa jiruttidha kan isaan kaasaa turan. Manchester United kana argachuuf taphattoota bara isaan barbaachisan Erik ten Hag barbaadaadha kan isaan turan. Haa ta'u malee bara kana waan argatan hin fakkaatani garuu taphattoota lama sadii kan hin caalle garagarichaatti fidanii hagam morkataa ta'u yookiin immoo top 4 Manchester top 4 fi kan isaan bara kana dorgomu jedhame yookiin immoo sadarkaa tokkoon Afrikaa keessa galu jedhameen kan isaan dorgommii keessa galan ala waancaafi eegamanii dhugaa dubbachuuf garuu tokkoon Afrikaa keessa bahuuf yookiin immoo hirmaannaa Champions League argachuuf taphattoota tokko sadii kan amma jijjiiran kanaatiin hagam milkeessuu danda'u ni jedhamu yaada biraadha. Manchester United yoo ilaalte taphattoota torbee jalqabaatiin yeroo Brighton Hove Albion harkatti injifatame inumaa yoo ta'u boqonnaan booda dhiibbaa uumee garagalchitti jijjiiruuf yaalee ture keessumaa erga qindoominni Mark Fred adda bayyinaas erga Fred jijjiiramee bahe haa ta'u malee hamma yaadame yookiin immoo yaada isaanii sana garmaan gaaniiru jedhamu gaaffii biraadha. Inumaayyuu erga Cristiano Ronaldo jijjiiramee seeninnas Manchester United kubbaan isaan taphattoota muumentii 5 jaanatti fakkaata dirree keessatti argite yoo ta'e kubbaawwan isaan taphattoota Brighton harkaa deebisanii fudhachuuf sochii isaan taasisaa turan tasuma hin milkoofneef ture. Sababni isaa jalqaba irratti kubbaan taphataan Manchester United sarara fuulduraa kun jalqaba akkuma ka'aa ture ta'ee rakkinoonni Erik ten Hag waliin deemuu danda'a. Haalli taphasaa kun istaayiliin taphasaa kun Erik ten Hag waliin deemuu hin danda'u jedhamaa ture. Erga gara dirree seeneenas Manchester United muumentoota 5 yoo dogoggoruudhaa baadde kubbaa taphattoota Brighton harkaatti deebisanii miila isaanii jala galchuuf rakkatanii dogoggoroota yookiin immoo murtee taphattoota Brighton Hove Albion hamma isaan eegaa turan itti argineerra yookiin tapha garagalchitti yaaluutiin tapha deebitiin yookiin immoo dogoggoranii kubbaa beetiin harkaan darbatanii gara deebi'uutti muumentoota 5-6 yoo ilaalte kun immoo taphataan sarara fuulduraa kun hagam taphattoota waliin fiigee taphattoota waliin qindoomee taphattoota garee faallaa dhiibbaa keessa galchee kubbaa gara ofiitti deeffachuuf sochiin isaan taasisan ammas gadi bu'aadha. Manchester United taphataan sarara fuulduraa irratti ammas dhiibbaan jira akkasuma sarara gidduu irratti taphattoonni qindaa'anii jiran Mark Fred kun taphattoonni kun ammas dhiibbaa dhuumaan jiranii garee faallaa irratti taphattoonni sarara fuulduraa duuba qindoomanii kubbaa haleelamanii garee isaaniitti dhufaa jiran kana to'achuu hin dandeenye ofirraa ittisuu hin dandeenye. Kanaaf Manchester United rakkinoota baay'ee qabaateeti ammas gara diriitti kan seenu yeroo baay'ee rakkinoota jijjiiran kana leenjisoonni ga'umsa olaanaa qaban jedhaman furuutiin kan isaan beekaman. So Erik ten Hag yoo ilaalte immoo Erik ten Hag barootan Ajax keessatti argite kanaatiin sadarkaa olaanaatti kan isaan hojjechaa turan sadarkaa olaanaattidha ga'umsaan qaban kan argisiisaa turan. Gama biraatiin Erik ten Hag rakkina kana furanii torbee darbe sana agarsiisaa turan irraa fooyyee ta'anii argamuu hin danda'ama jedhee tilmaamuu hin danda'a. Gama Brentford bara darbedha gara Premier Leaguetti kan dhufi bara kanas Premier League keessa turuuf tattaaffii taasisu taphoota jalqabaa kanarratti hundaa'etu waan ta'eef Oma shakkiin qabu dorgommii bareedaa wal morkii olaanaa argina jennee tilmaamuu. Manchester United gaa tapha torban jalqabaatiin injifannoo irratti galmaa'e sana tarii deeggarsa fuuldurattis tasgabbiin akka dhufuuf dhiibbaa jalaa bahuuf taphatti aanu kana at least yoo xiqqaate tapha kilaba tilmaamni injifannoo gadaanaa kennamu wajjin waan taphatuuf injifachuu qaba amantaan jedhu gama deeggartootaatiin waan jiru fakkaata. Boru sa'aatii 10 irraa kaasuun Nottingham Forest torban jalqabaatiin Newcastle United harkatti galchii 2-2 injifatame. Taphata kilaba sabiraa Manchester City harkatti galchii 2-2 injifatame. West Ham United waliin taphni isaan taasisan inni gama Nottingham Forest yeroo dheeraa booda gara Premier Leaguetti kan guddatan miirri deeggartootaa gaarii ture torban jalqabaatiin injifataman iyyuu malee Premier League keessa taphachuu isaaniitiin qofa waan gammadan jiran fakkaatu. Gabriel David Moyes West Ham United immoo akkuma keenya beeknu waggoottan sadan lamaan as jiranitti kilaboota sadarkaa olaanaatti kilaboota gurguddoof qormaata ta'u jedhaman keessaa kilaba tokko ta'een beekama gareen David Moyes dhuma torban kanaatiin tariigaa tapha cimaa Premier League Ingiliz torban lammaffaa kan bara dorgommii kana Chelsea fi Tottenham Hotspur boru sa'aatii 12:30 irra kaasuun London irratti
دربي لندن كلابون كوني لما كلابوتا كمجال لندن كتاني بيكما ستانفورد بريدج رتبت كان تاسفهم أنتونيو كونتين كلابا ساين دراني فعلا تون كان تبتن تا برا دربي يارتو تف جويا كلا ما قدوت يروسا دي بلت فايت كان تران يروسا دنو تشيلسي تري كان إنجفاتي ويتا تقلتي تقول لك كوسون دنيا في توتنهام تشيلسي ويت سادنو بريمير ليج تين تبعتو كوي تشالا إسا درا غرو تبعتو كو يرونو إسبريتو سانتون توتنهام لينجس توريت كابولين تبعتن تشيلسي برا دربي أولانتو مفرتيت كان تري برا كان غرو توتنهام بفبراك أبتيت كان في تاري تامني كون توتنهام وسبر تورمن جلك أباتين ساوثهامبتون رت كيلشي أفور لكوفسي كلابوتا غودو بريمير ليجي ور يروم ما كانت وقت سرنا عرفن أستي أرجعجرو ليفربول في مانشستر سيتي ولين challenge gochuuf sadarkaa olaanaatti Tottenham qopha'aa dha waancaa Premier League Ingiliz bara kana injifachuu danda'a tilmaamni jedhu maatii kubbaa miilaa irratti ka'aa jira homaa gaaffii hin qabu so jijjiirraa taphattu irrattis bal'inaan himateera tapha torban jalqabaatiinis garaagarummaa galchii hedduutiin injifateera galchiiwwan qisaasa hin qaban jedhaman hedduutu jiraniiti tarii toosaan lakkaa'amanii ta'es garaagarummaa galchii torba jaanis lakkaa'amuu danda'a waan jedhamu tilmaamni ka'aa ture Ralf Hasenhuttl haala ajaa'ibaatiin injifatanii kan turan taphni boruu tarii ساعتي كل أنا ما بدي أقصد مرة كاسو ستانفورد بيجت كان تاسفهم ليتمس بيبر يوكي مو ورق ليتمسي أما كيمستري كيسة تيارة تمتي أسيدي في بيجي تأوسا حلوتين الدباسة ليتمس بيبر تاري كلام نكون وانش أفسر كوانا تشالنج كوتشون ده أما ما نيجو كلابا جودا تشيلسي كلابا لندن ولين تشيلسي وما قافين كابو غري توماس توكل برادربيس ليفربول في سيتي تاني سركا سدفا قباتي أكتو مريالة تما سركا كانت إيجودن دنيا وان تأكيد كودن دو فكاتا تاري توتنهام كان إنجي فتوتي دريو فيني رتابي كان تاسفهم توتنهام كابا لندني تشيلسي نمو إيها لندني تيدا كان إنسان والترفاني كلابون كلامان دربي لندني يولالتي كاستي تشيلسي أولانتو مالا كان كابو توتنهام رتي توتنهام بركو مالا كاستي أندريا فياس بواس نرجع جالك لينجو جالك أبي سنة درويوت إمني تيم شرودين أرجل كلابون تبت لينجسون كلامان سرمايو تشيلسي تين إنجفتشون دندنيا توري أرجع تشيلسي إنجفتشوتي في سكان كان يكاتون مارسيو بوتشيتينو توري مارسيو بوتشيتينو نرجع فلاتي ناس تشيلسي إنجفتشوتين شانيف سادين توري كان إنجفتشي جالك أبي سنة بودا مورينو نرجع ديبيو فيتي مورينو نستابوت سادي أولانتو ما تشيلسي رتك أبادي توري هاتو مالي أرجع أمجي دكتمي أفرق مالما أساقليتين أستابوتا كل تبتمانيتين كيسوما تشيلسين تبا كنا إنجفتي أولانتو ماتين توري كان فلاتي جرو تبوتا كل توري كان سالكا ماني تشيلسين تبا كان إنجفتشوف لينسوتا لما جيرا من كيسا لينسو سادي كان أرجع جرو تشيلسين إنجي أرجع توتنهام إنجفتامي يوزي مورينو تين توري تمران كان توتنهام يوزي مورينو تين درفما توري كان تشيلسي إنجفتي يوزي مورينو نجمتي وقوتا توكوف ولا كذا برسان كيستي تشيلسي إنجفتامن كان سانجراري أكاسما نونو سبروسان سوني سرري إنجفتشون دنديني أنتوني كونتينيس برادر ويرجع تشيلسي توتنهام فلاتاني بودا تشيلسي إنجفتشون دنديسي تشيلسي غوتو مان غوتو تي أولانتو مرات أباجتشون دندام تابوتا كودا تكون إرجع أمجي ديقدمي أفرق مانا أفكر أسجل تبتماني كناف تشيلسي barakana rakkina baay'ee qabaatu malee jijjiira buutik abeenya akkasuma hojii gaggeessitoota kilabichaa irratti haa godhu malee jijjiira irratti barakana Baarselonaadha taphattoota inni injifachuuf fudhachuuf garagarii isaatti fiduuf yaalaa ture jalaatii qaamaa ture jechuun nama dandeessa kana walii wal qabatee Chelsiin qormaata guddaa Tottenham ta'uu danda'a ni jedhama Tottenham bara jalqabaatiin injifannootiin kan jalqabe akkasumallee Chelsiinis garuu taphata kilaboonni kun lamaan dorgommii bara kanaatiin akkuma sila kaasuuf kaate injifannoo waancaa fi tilmaama waancaa kennaman kana taphattiin ilaalaman jechuun danda'ama. Harry Kane taphataa murteessaa Tottenham Hotspur gan kilaboota London irratti darbii London Chelsea dabalatee Arsenal kilaboota London Crystal Palace dabalachaadha. Walumaa galatti darbii Londoniitiin taphoota Tottenham Hotspur kilaboota London waliin taasisuu irratti walumaa galatti 41 lakkoofsiiti kan jiru. Taphoota shanan darban irratti garuu Chelsea irratti homaa galchii lakkaa'uu hin dandeenye dhumarratti sagantaa taphaa tokko caqasuuf La Ligaatiin bor har'a galgala sa'aatii 4 irraa kaasuun galgala keessaa Baarselonaan kaampinii irratti Rayo Vallecano waliin taasisuun eegama. Bor Real Madrid shaampiyoonii La Liga bara darbee Al Club Almeria jedhamu waliin halkan keessaa sa'aatii 5 irraa kaasuun taasisan waliin taasisan eegama. Sagantaatti aanuutiin kan walitti deemota qabxii isaan galmeessu
keessan kabajamtoota daawwattoota televezyiinii FIB hordofaa kan turtan qophii ispoortii FIB ture. Dhimma ispoortii biyya keessaaf biyya alaa xiyyeeffannoo barbaadu irratti marii taasisaati kan ture. Istuudiyoo keessa kan si waliin ture ani jireenyaa dinqiisaa fi ashannaa fi darajii ogeessa kaameeraa keenya Oliyaad Badhaasaa waliin ta'uun turtii taasisneeti kan jiru. Yeroo itti aanu dhimmoota biroo qabannee walitti deemutti nagaan tura horaa bulaa deebana.